Radio Simbirtuu. Torbeetti gaafa kamisaa kan dhiyaatu qophii Simbirtuuti kun kan guyyaa har'aa wanta qabnu isin beeksisa. Dura oduu isinitti hima. Oduu taanee sirba tokko isin affeeree gara qophii imalaatti dabarra. Qophiin imalaa keenya har'aan xiyyeeffatu kutaa lammaffaa torbee eegalleeti. Waa'ee tummii waraanamuu hoogganaa qeerroo bilisummaa Oromoo ka ture dargaggoo Yaazoo Kabbabaa wal qabatee har'aan yaada dhaggeeffattootaa fi qaama dhimmichi ilaalu kan dubbisne qabanneetu dhiyaanna jechuudha. Qabanne kan qopheeffanne isin dhageessifna. Hanga xumuraatti waliin turaan affeerraa keenyadha. Amma gara oduutti. Dabballoonni mootummaa Itoophiyaa Oromoo walitti qabanii viidiyoo feesbuukii diyaasporaa irraa waraaban agarsiisuudhaan olola oofaa jiru jedhame. Godinoota Arsiifaa keessatti ummata walitti qabanii kunoo diyaasporaan Oromoo wal qoqqoodaniiru wal nyaatu malee dalagarra hin jiranii sobaan isin dogongorsaniiru isaan ofiifuu hin jiranii isin usaatii mootummaa Itoophiyaa wajjin ta'a mootummaan keenya waan tafeetan isiniif guuta jechuudhaan viidiyoo feesbuukii fi yuutuubii Oromoonni diyaasporaa kan isaan waraaban guuranii walgahii irratti agarsiisaa ooluu jedhanii maddeen keenya walgahii godinoota lamaan sana keessatti lamarratti kan argaman. Jaarmiyaan The World Movement for Democracy jedhamu mootummaan Itoophiyaa Dr. Mararaa Guddinaa akka hiiku gaafate. Dhaabbatichi ibsa eengadda baaseen mootummaan sun mirga dhala namaa lammii isaallee akka kabaju jedheera. Yoo xinnaatee waggaa tokko keessatti namoonni 11,000 ta'an wanta isa mormaniif mootummaan Itoophiyaa akka hidhee jiru yaadachiise hooggantoonni olaanoo Kongireesii Federaala Oromoos obbo Dr. Mararaa dabalatee hidhaa keessa jiru jedhe. Gamtaan Awurooppaa, Ameerikaa, dhaabbileen mirga dhala namaaf baabsanii fi dhaabbileen siyaasaa adda bilisummaa Oromoo fa'aa dabalatee Dr. Mararaa hidhuun fala akka hin finne eeranii isaan hatattamaan akka hiikaman gaafataniiru. Mootummaan immoo labsii yeroo hatattamaa wanta cabsaniif isaan hidhee jedha. Ifatti wanta isaan cabsan kan eerameen jiru. Dr. Mararaan mana murtiitti dhiyaataniiru. Namoonni mana isaanii keessatti isaa waliin qabaman lama eessa akka jiran yeroo ammaa kana hin dhagaamne jedhe oduun nu ga'e. Maqaan namoota sanaa immoo nu geenye. Waraanni Itoophiyaa magaalaa Naqamtee keessa qubatee jiru uummata bahaa fi galma dhorkaa jira jedhame. Salaam baasii magaalaa Naqamtee keessa hanga bahee fagaatee deemutti agaaziitu duubaa fi fuuldura deemee guyyuu gaggeessa. Mooraa Yuunivarsiitii Wallaggaa keessa waraanni qubatee jiru barattoota irratti guyyuu roorrisaa jira. Jiraatota magaalaa sanaas manaa fi karaa irratti waan qabanii fi kan baatanii deeman sakatta'uu fi hidhuu hojii isaa guyyaa godhatee jira jedhe maddi keenya achiiti. Ameerikaan lammii ishee gara Itoophiyaa deemanii fi Itoophiyaa keessa jiran of eeggannoo gochuu qabu jettee akeekkachiiste. Ministeeriin dantaa alaa ibsaa qibxateen gaddaa baaseen labsiin yeroo hatattamaa Itoophiyaan baafatte hojii guyyuu imbaasiin ishee Finfinnee jiru irratti illee dhiibbaa guddaa fiduu beeksise. Intarneetii moobaayilii fi bilbilli manaa faallee otoo nafin yerootti akeekkachiisa tokko malee biyyittii keessatti ciccitaa jira. Labsii kana sababeeffachuudhaan ajaja mana murtii malee manaa fi nama sakatta'u. Yeroo labsii kana baasanillee tajaajilli intarneetaa akka jiraachuu hin dandeenye imbaasii keenya Finfinnee jirullee hin beeksifne. Labsiin yeroo hatattamaa kun immoo tajaajila biyyattii keessatti imbaasiin keenya kennu irratti dhiibbaa guddaa fideeraa jedhe ministerichi ibsa baaseen. Lammiileen Ameerikaa Itoophiyaa keessa jiranis ta'e kan gamasitti deemuudhaaf yaaddan of eeggannoo gochuu akka qabdan maatii firoottanii fi imbaasii keenya Finfinnee jirutti illee akka beeksiftan jedhee akeekkachiiseera ministeeriin dantaa alaa Ameerikaa. Sababiinsa immoo biyyittii keessatti yeroo kamiyyuu fincilli ka'uu wanta danda'uuf jedhe. Godina Shawaa Dhiyaa keessatti manneen barnoota sadarkaa tokkoffaaf lammaffaa torbee lammaffaaf cufaman. Torbee darbe keessa barattoonni manneen barnoota Amboo keessatti mormii kaasanii jedhamee ture. Battalumatti barattoonni qaraqeetti deebi'anii makara maatii isaanii akka gargaaraniif itti himamee hanga wixata darbeetti cufamee ture.
Dafinoo darbe kana wayita barattoonni deebi'anii gara mana barumsaa isaanii deeman ammas torbee tokkoof dabalataan akka cufame nutti himameera jedhan barattoonni tokko. Sababiin inni ammaa kun immoo godina sana keessatti hidhamuu Dr. Mararaan sababeeffachuudhaan mormii guddaan godhamuu fi kan jedhudha akka madda keenya keessa beekuutti. Cufaatiin kun manneen barnootaa godina sana keessa jiran hundumaa dabalata kan torbee kana. Dhumarratti mootummaan Itoophiyaa abbootii qabeenyaa biyya ambaatii gara biyya sanaa seenanii hojii qonnaa irratti bobba'anii wayita xumura gabrummaa sana qabeenyi isaanii jalaa barbadaan nan isin gargaaraa ittiin jedhe. Muummichi ministeera Hayilemaariyaam Dassaaleeny kan hoogganan baankiin misoomaa biyyatti dhaabbilee qonnaa fi oomisha ilillii irratti bobba'anii turan garuu immoo balaan irra ga'e 23 isaaniitiin yoo hojii keessan itti fuftan maallaqa isiniif liqeessaa jedhe ibsa eengadda baaseen. Akka imaammata amma fooyya'ee ba'eetti kan biyya alaatii Itoophiyaa dhaqanii hojii qonnaa fi ilillii irratti bobba'anii jiran baasii barbaachisu harka 50 yoo ofii isaaniif danda'an harka 50 baankiin Itoophiyaa isaaniif liqeessa. Kana malees waggaa tokkoof sharafa tokkollee mootummaadhaaf hin kaffalanii. Meeshaalee alaatii gara Itoophiyaatti hoggaa galfatanis tola galfatu. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya irraa kanumadha. Sirba kanaan gara qophii imalaatti. Arangere rugaseng etalla yali telatang agota tau gereng engera tau gereng gerara tau gereng eta jabali telatang asamba tang kotimaleng eta bimbabaki maleng bimbabaki maleng eta yanura markabang agera rantuki maleng ego tampara imaleng go tampara imaleng yongere markaba Aje sera ruga ko ruguma ko mukan gogne biratin gira masone birate Aje sen jambi gode kale ko jambi gode Goda ba ko yo muammadi ege bora yo muammadi Kopajna gabarena yo duamali Goda ko yo duamali ege bora yo muamali Kopajna gabarena yo duamali Shopoko yadora yadinga parora enisi kenebora amati bala mesu mirgati badare Shopoko yadora yadinga parora enisi kenebora amati bala mesu mirgati badare Shopoko boko gabadari gabwari sokonduze sabute boko yadora yadinga paraola enisi kenebora amati bala mesu mirgati badaresu Yahuroro migira Egangalta yajuro kona birae yahuro migira egangalta yajuro kona birae yahuro migira egangalta yasanyi kona birao yahuro migira egangalta yasanyi kona birae Ashete dadarare dilo Thank you.
Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya torbee darbee keessatti maqaa dura taa'aa qeerroo bilisummaa Oromoo kan ture Yaazoo Kabbabaa kan jedhamuu qabu Yaazoo Kabbadaa jennee wanta dhiyeessineef dhiifama guddaa gaafanna. Kun qophii malaati. Qophii keenya har'aa kana keessatti yaada dhaggeeffattootaatu keessummeeffama. Qophii keenya torbee darbee kan gaafa mudde tokko bara 2016 kan waa'ee hoogganaa qeerroo bilisummaa Oromoo kan ture Yaazoo Kabbabaa Kaayirootti summiitiin waraanamee jedhanii innii fi obbo Xaasoo Taaboor dubbatan irratti dhaggeeffattoonni keenya yaada hedduu nuun qaqqabsiisaniiru. Warra waan keessa yeroo dheeraadhaaf deemaaf dubbatamaa ture gadi baasuu keessaniif galatoomaa nuun jedhan hedduu baay'eedha. Ta'us immoo kan dubbichi sobadhaa jedhanis jiru. Gariin immoo osuma dhugaallee ta'ee amma bahuun qabu ture kan jedhanis akkasuma jiru. Warri kaan immoo qaamni dhimma kana ilaallatu kanarratti gadi ba'anii ibsa kennuu qabu nuuf gaafadhaa kan jedhanillee akkasuma. Yaada warra gaariidhaan nuun jedhanii dhiifne kan kaanii har'a qabannee dhiyaanneerra. Kan Oromoota magaalaa Kaayiroo keessa jiraatanii fi yaada obbo Johaar Mahammad illee dabalatee jechuudha. Dursa dubbichi kijibadha. Raadiyoon Simbirtuullee aangoodhaaf deemtu kan jedhu yaada isaanii dhiyeessina. Kunooti. Akkam. Nagaa. Leenjitiin qopheessitoota Simbirtuu bariidha. Maali isin ga'u lolli Oromoo irratti ooftan kun noodhaaf danoo. Duratti beekamillee jettanii gabara kana guutuu ammallee ofirraa ikkonorratti beekamillee jettanii gaafatan akka mallee afaan Oromoo afaan waldeessisuu barbaaddan. Yoo haa ta'u dheeraa barbaadde jaalamnee gammadaa haa dhaggeeffatullee ni dandeessaa. Eessarraati? Ani asi Afrikaa irraayi. Ayyee yaadni keessan maa inni? Yaadni keessan oduu dhiisaatii ijoollee ammaa kana jala deema. Oduu dhiisaa dabree jira yeroo keessan. Kanaanicha yoo uummata Oromoo wajjin maqaa Oromootti illee hin taane jechuu ka barbaadan ta'e uummatatti gaddeebi'a aangoo ofirratti ilaalina uummata wajjin jiraata. Kana waan bara dabree har'allee itti deebitanii waan bara dabree hin haasa'ina ijoollee ammaa barattee fi ijoollee wal keessa oolaa aangoollee yoo barbaadan hin argattan ammoo uummata Oromoo waliin hin deemtan taanaan akkuma baala irraa uummatanii taasisa dhugaatti gargaaruu qabaadha. Namni waan isin amma haasa'an ijoollee waliin ta'uu sun waliin waraanan maali jettanii isin amma ooftan kana uummanni isin irratti beeka ijoolleen uummata akka eegadur martanii agarraa isin jettan sanii miti dubbiin. Waraanamne jettu isin? Waraanamne jettu? Martee waraanamte maali jettanii oduu amma ooftan kanaa miti dubbiin. Sobadhaa jettu isin isa? Soba'ee. Maatti quba qabdu? Tanii ammallee maallaqa. Isin maallaqa oo barbaadan uummanni maallaqa illee isinii kenna. Aangoo kana dhiisan uummata keessanitti gaddeebisanii waliin jiraatanii aangoollee itti kennine oo barbaadan aangoo miti. Uummata Oromoo kana addaan facaasu maa barbaadan isin maal isin godha oo. Soba ta'uusaa maatti bartanii obbo dhaggeeffadhaa kaa. Alagaa harkaa fudhatanii hojii fayyadamtan hojii. Soba ta'uusaa maatti bartanii. Hojii barbaadan ijoollee qabsoo isinii kennaa jira. Diinagdee isinii kennaa jira. Maaloo barbaadan kana isin alagaa jala kadeemta yeroo mara. Maal isinii godha? Dhiiga uummata Oromoo taphachuu maal isinii godha? Eenyu jala deemna? Eenyu jala deemna? Uummata jala deema. Dhaggeeffattoota keenya yaadni isaanii akkasumatti otoo dubbataa turaniiti kan jalaa cite Afrikaa irraati kan bilbilan. Telefoonni bilbila isaanii baheera maqaa isaanii hin dheefu. Isaanis maqaa isaanii wanta hin manneef nutis maqaa isaanii kabajnaafi garuu bilbili isaanii baheera. Isaan kunis dhaggeeffataa keenyadha. Kanarratti yaada kan jedhan qabu. Maqaan kiyya Liiban Jamaal Oromoo Faris jedhama. Amma ergaa biyya raasee baatii takkaa fi guyyaa biyya irraa hedduu bakatee anama gara biyya arabaa ta'e gara biyya arabaa keessa jiranii qabsoo biyya keessattii fi qabsoo Oromoota biyya alaa keessa jiranii warra Awurooppaa jiranii sooshaal miidiyaa irra jiranii kana yoo hordofeeraa baay'ee tokko waan nama gaddisiisu reediyoo Simbirtuu akkaataa itti mudaynu sagalee adda bilisummaa Oromoo kan wagoodhaa jennee simchii keessattis abdii guddaa irra keenyee ture. Amma jechuun ammas akkasuma OMN's ijaa fi gurra uummata Oromooti jennee abdii guddaa irra keenyeetiin waan kana gaggeessaa ture biyya keessatti jechuudha. Fakkeenyaaf nuti Oromoon yoo wal qoqqoonnee gara wal baafne diina keenya kuusatuu dandeenya tokkummaadhaan waliif dhageennee wal jala dhageennee yoo wal bira dhaabbanne diina keenya cabsatuu dandeenya. Qotee bulaa biyya keessaa dhumalu haala Oromoota gargaraa ganama ibsa Oromoo kan qalamaa jiru kan hidhamaa jiru kan du'amee du'aa isaa bishaanis darbaa jiran. Osoo argitan warri biyya alaa warri Awurooppaa jiru isinitti dhuftee dimokiraatiidhaan
kaayisan abdii uummata Oromoo karaa deebisanii barbaaduu qabdan malee yeroo uummanni biyya alaa gosaan kutaan gandaan Oromummaa ofii wallaalee gargaritti wal qoodu mee Oromummaan akkamitti Oromoo jedhamti Oromiyaanis akkamitti Oromiyaa jedhamti kanaafuu baay'een tokko gaddee Oromoo jechuun nin jaalatas akka Oromoo ilma Oromoo tokkoottis Oromummaa kiyyatti nin gammadas ni wareegamas baay'ee tokko nagaddisiise jechuudha geesse qabsaa'aan Oromoo tokko erga qabsaa'aadhaa anis qabsoodhaaf hin bahee jedhee agarsiisa humna uummanni Oromoo qabutti isin jechuudha yoo wanti kun ka dhugaa nama san qoratanii irra ga'uudha malee maaltu sabaa fi gosaan addaan baasuu deemee amma fakkeenyaaf yaaduu kabbadaa dhugaadhaa hoogganaa qeerroo Oromoo kan biyya keessatti jedhanii nutis garuu haa ta'uti akka fincilli Oromiyaa keessatti wal ga'een erga fincilli ka'ee wal ga'een namu madaa garaa keessaa qabu qabsoon kaleessa abboonni seenaa nutti dhiisan suni galma ga'uu qabdi jedhee inni Oromoo guutuun ibiddatti seenee kun dhugatee kun hoo jaalalaa fi agartee hawwii adda bilisummaa Oromoo keessaa qabu abdateetiin kun ibidda seenee kun wareegamee duree kunmoo biyyarraa baqatee jechuudha. Ta'u garuu holola akkanaa hagam qabsoo Oromoo tanaaf gufuuta. Uummanni Oromoo kan biyya keessaa xiqqaa guddaan Oromoo dhiigan Oromiyaa keessaa dhalatee Oromummaadhaan guddate sun taane ollaan Oromoo kan saba biraa ta'ee ollaa Oromoo har'a wal ijaaruutti jira jechuudha. Qabsoo uummata Oromoo tanarraa qooda fudhatee uummata Oromoo wajjin ni jiraannaa kan jedhu wal ijaaruu jira. Xiqqaa guddaan humna qabu wal ijaaruu jira. Uummanni Oromoo hanga duraa mootummaa kana laamsheessee dhiibee qabe abdii gaachana uummata Oromoo wabooti. Waboon garuu laaffina isaan keessa jiruu fi dhageessee waan hundi qabsoo kanarratti isaan keessa laaffina jiruudhaaf duubatti harkifatus yookiin immoo isaantu beekatanii uummata Oromoo madaa garaa qabu baafate kanaafuu isin wanni qabdan wal ijaaruu qabdan keessaaf alaa wal ijaaruu qabdan nullee jabeessuu qabdan warri qaroo Oromoo taatan gufuu walitti ta'uun hin barbaachisu. Qophii keenya sanarratti namoota yaada isaanii kennatan keessaa tokko dura taa'aa waldaa ogeeyyota seeraa Oromoo idil addunyaa obbo Geetaachoodha. Akkas jedhu kunoo. OMN'n saba Oromoo diinee olii keenya olii qabne baasaa jirra. Wanta kana akkan interviyuu sanarraa dhagayetti waanuma Jawaar beeku waanuma isayyuu qoqqobatanii innis jallumadee fuula dhoowwatee seenatti fakkaatu yoon korreektilii naagaleera ta'e. Joornaalistiidhaatii abbaa fedhee gaafattee dhugaa ala baasuun dirqama keeti. Kanaaf Jawaariin gaafatu wanta akkasii unoo wanta akkasii namoonni akkana irra ga'e kuni OMN keessa harka qabu jedhamanii kunoo warri first-hand information nu ga'aa jira. Maali diinatu infiltireetii godhee keessa dhiqemoo maayinni wanti kunii jetti gaafatte dhabatti dhugaa kana baasuun dirqama keetiiti. Yoo hin danda'ama ta'ee kana akkati gootu amma nama ajjin yeroo naa ta'u maaliif wanta akkasiin godhamu horii hundi gadi baasnu karaa garbiraa immoo deebisee nu ajjeesa yoo ta'e it is unfair wallaaluma keenyatti gochuu hin dandeenya atuma iji keenya dhaga'u immoo kana gochuu gurri keenya dhaga'ee iji keenya argummonnaa kana goone ta'e it is unfairidha. Tole. Na yoo danda'ama ta'ee gaafadhu akkuma warra kaanii gaafattuuti yoo dide immoo kana gaafattee didee nan keenya umni burustinee gaafa likkii keenya walitti namalee wal duukaa deemuu hin dandeenye. Wal suphinee wal sobnee sodaa ganaa jedhan rakkina saba keenya gidduutti fide jennee sodaanii eenyu fayyisu. Rooma nama muran garaa murtee lafee murtee dhukkuba sana keessaa ba'uu baattee yeroodhaaf dhukkubaa booda garuu hin fayyisu. Yoo kanan godhamu ta'e it is very hard amma really difficult time keessa jirra yaada kanan si dhiyeessuu barbaadeni. Dr. Namarraanis dhaggeeffattoota dhimma kanarratti yaada kennatan keessaa isaan tokko. Kan amma Kaayirootti ta'e kun baay'ee na gaddisiiseera dhugaa rabbii dubbachuuf. Nama wayyaanee jalaa baay'ee nama jireenya isaa qabsoo Oromoo irratti qeerroo Oromoo irratti hojjete ka qeerroo hunduu beeku ka wayyaaneenuu beektu qabachuu dadhabde kan jalaa bahe iddoonni jirutti baqataa Kaayiroo keessa jirutti summiidhaan waraananii ajjeesuu yaaluun ammallee dhaqnasaa dadhabsiisuun
baay'ee nama gaddisiisaa waa'ee Oromoodhuma keessatti kuni wanta hin beeknedha. Wayyaaneen dhagaa tokkoon simbirroo lama ajjeesuu jecha jedhutu jira. Jawaariinis waan inni biyya keessatti qabsoo deemu sana karaa miidiyaa kanaa godheefi wayyaaneen akka diina duraatti ilaalti. Yaazoodhaan achiyyuu ajjeesuuf jettee jalaa miliqee Kaayiroo jalaa galee waan isheen gochaa jirtu amma karaa tokko Jawaariin Oromoo community keessaa jeequmsa akka uumamu gootee hujii ala isa godhuudha yaalaa jirti. Karaa biraa ergamtoota ishee embasii keessa dhufanii achitti hojjetan intelligensii isaaniiti. Marfeen isaa waraanan marziin suni intelligensiin kan hojjetudha malee namumti taraan fuudhee han argatu iyyuu kan godhu iyyuu miti. Jara kanammoo achi keesseeti Yaazoodhaan immoo ajjeesuuf lamaan isaaniiyyuu dhabsiisuuf jechuudha. Kana Oromoon walii galuu qaba. Nuyi Yaazoo irratti homaan goonee jedhu caasaanii baqattoota Oromoo Kaayiroo kabaase dubbisaan ture. Namoota OMN keessa hojjetanii waajjira sana warra jiranidha kan godhanii. Kan jeequmsa kana kaasanii kan ajjeechaa kanarrattis aggaammatanii jara kanaadha. Jara kanammoo intelligensiin wayyaaneeyyuu keessa jira ka jedhudha. Jarri kun immoo kan hojjetanii OMN fi OMN han ajaju Jawaari. Amma ani hanan Jawaari gaafadhu ka bulchiinsa OMNitti. Namoonni kamuu haa ta'u istoodiyoo OMN keessa kan hojjetanii isa ajajamu isa jala jiru. Kanaafu gaaffiidhumti ka'uunsa mataansaayyuu dhugaayyuun jedhiin wanta kana qoratee jala bu'ee waan barbaachisu gochuu qaba. OMN qabeenya Oromooti. Gaafa Jawaari Abashaarraa Oromootti deebi'u walga'iin lammataa nu biratti magaala Saandeegoo jedhamtu. Achirratti gaafa sana uummanni bahee horii baafnee ergasiis deddeebi'ee dhufee horii yoggaa baasnu yoggaa gaafatu miidiyaa kanarratti hojii gaarii gatii hojjetu waan nama nu gammachiisu gatii ta'ee dhaaba kana bira dhaabanna. Dhaabni kuni miidiyaan OMN kuni qabeenya Oromooti. Kan bulu boordiidhaani. Jawaariin qaxaree kan hojjechiisu boordiidha. Boordiin kunis amma atattamaa walga'ee qorannoo irratti godhee wanti kun akka sirraa'uu fi waa'een jeequmsa jiru kun akka inni hin babal'anne gochuun dirqama boordii kanaati. Stakeholderiin immoo uummata Oromooti. Horii baafnee kan OMN jiraachisaa jirru nuyi Jawaar nuuf Oromoof hojjeta. Board of Directors immoo isa kontroolii godha. OMN liigalii Ameerikaa keessatti magaala Minnesotaatti reejistardii ta'ee karaa Ameerikaas qilleessa irratti kan hojjetu beekamaadha. Liigalii hojjetaa jira. Kanaafuu wanti kuni qabbanaa'uu qaban jedhaanii abalu jedhe tun ta'in kanarratti qormaata godhanii bira dhaabatanii waan tokko gochuu qabu kan jedhuun yaada godha barbaachuu barbaada. Karaa biraa allegationiin namoota Kaayiroo akka maafiyaatti hojjetani kuni jedhamee bahe kuni baay'ee kan nama yaaddessu. Baqataa Oromoo inni kaan barahaa keessatti dhumee nafsee isaatiin Kaayiroo galu horii fuudhanii daddabarsu kan jedhani. Horii irraa guuranii horii kaffalchiisanii achittillee Oromoon dhumu. Oromoon kan darburra kan dhumutu caala. Waan akkasii kuni dhaabachuu qaba. Yakkadha kan hojjetamaa jiru. Yakka kanammoo mangistiin Ameerikaayyuu hin fudhatu. Hoomlaan sekiritiinuu kana duukaa bu'ee ilaalee namoota nama daddabu human trafficking orkaadha addunyaa kanarratti. Otoo kana hojjetanii immoo Oromoo irratti dabaa warri hojjetanii kuni adabamuu qabu. Maaliifi namoota dhumetu jira kaa dhumaa jiru kaa. Kanaafuu biyya keessatti hafee hiyyoomee jiraachuu wayya. Bishaan keessa galee qurxummiitti horii abbaan isaa re'ee hoolaa gurguree ijoollee koo naafa darbitu asirraa fagaatee wayyaanee jalaa haa baatu jedhee argitu. Yoggaa karaan isaanii barahaa keessatti goggogee hafu yoggaa qurxummiin isaan nyaatu namoonni kana godhani Oromoo tahanii baay'ee nama gaddisiisa. Kanammoo harka wayyaaneetu keessaa qaba. Wayyaaneen basaasota ishee facaaftee basaasonni wayyaanee akkatti hojjetanii nu fakkaatanii isaan hin beeknu eenyu akka ta'ani. Kana Oromoon hubatee uf qulqulleessuu fi to'annaa guddaadhaan hojjechuu qabaa kan jedhu yaada koo dabarfachuun barbaada. Karaa biraa Yaazoo Kabbadaa horii guurrachuuf yan akkas ta'e kan jedhu kijiba kun. Yaazoo Kabbadaa nambaa yoo ta'u hidhee fira baay'ee qaba. Namoota isa gargaaran baay'eetu jira. Namoota qabeenya guddaa qabani. Namoonni muraasni isa baasuu danda'u karaa horii yoo ta'e otoo ba'uu barbaade. Kanaafuu marfee uf waraanee uf naaffisee horii ittiin guurrachuuf han ta'u suni cubbuudhas kijibas
kana jechuun baay'ee nama gaddisiisaa irraa qusachuu qaba namni. Karaa biraa Waaqayyo jajjibina isaaf haa kennu dafee akka fayyuun Waaqa gurraacha Oromoo sagadaa fi jedheen kanuma irratti xumuruun barbaada. Ammas hawaasa Oromoo Kaayiroo keessa namootni lama dhimma kanarratti waan beeknu qabnaa jedhanii yaada isaanii kennataniiru. Caqasaa. Ani nama Kaayiroo tanarreen jiraatu maqaa kiyyaa Halimaa Abdullee Ahmadiin Jaama Halimaa Abdullee Amma Waareetiin Jaama. Bunni halkan jiranii ganama isaa bariisaa jiranii mana yaalaa irraa isaa ta'ee mana isaa galee agarree mana haakimaa deddeebi'u biraa miilli isaa tokkos qabu bitaa kun hin dalaguu dhoowweetti bishaan keessaa yaa harkisaa tokkollee ganni bitaan dalagu dhibitaatiin illee hin agartu waaqee isaan nama harkagguun akkana isin ilaalu waaqee isaaniin harkaa jahaa garuu gara mana haakimaa deddeebi'u jira wanni isarra gahe waan kana. Tole kabiraan keessummaan keenya nama biraatti nuu kenname. Qaama kiyyaan biyya wayii argeensi dhima akka gaariitti hojii dhaabbannee mana yaala deddeebisu Oromoon takka godhaa jee lafaa ta'e nama qabsaawaa nama Oromoon biyya akkana nagootii mataa keessatti takkaan fudhanne namni Oromoo waan akkanaa narratti raawwataa waan takkaan fudhanne Oromoon na godhee namni kun Oromoo miti jechuun jira nama mormu jira waan gaarraa. Namni kuni nama qabsaa'aa ture itti gaafatamaa Kaayiroo akka waliigalaa Oromiyaa keessa ture. Seenaan isaatu isa tokkichaadhiti Oromoo dhibbaaf keezii waan ta'uu qaba. Keezii waan irra godhatu miti namni wallaalaa waan ta'e haasawa. Namni wallaala laala lafaa ka'ee ko Oromoo maqaa Oromootiin naggatu. Ko Oromoo hin ta'in Oromummaa isaatu namni mirkaneessa hin jiraatin waan akkana jedhame. Keeziin godhataa jee lafaa ka'uu miti nama dhaabbaddu akkanaa miti jee nama beekumsaaniif Oromummaanis. Hadoodee shabaaf dhaabbatee nama kanaan tokko godhaa nama kiyya wallaalaallee ni barsiifadhaa jedhee lafaa ka'ee namni kiyyarraa akka bineensa gaara keessaa fidaniinitti akkana qubarra kaa'ee mallattoo isaa. Mallattoo isaan mallatteessan kana gara na guddaa kanaa barreessanii maqaa isaanii haa barreessanii biyyaarra tokko Oromoo takka godhee haala achi waldeebi haala asitti qaaya jee adda fufuudha baranchi tokko waldi addaa hin jiru Oromoon takka maqaa tokko wali qabee lafaa ka'ee har'a yaadu waan ajaa'ibaatiin gadi waan namni isa duraan godhee waan addaatiin gadi. Ani waan nuti hin godhin namni godhaa jechuu ta'in ani dubbiin naa dandee gurbaa jigee ciisu. Namni kun hin jiranii qaamni isaa bishaan yaasee daangaarra. Amma miidha kanaan isa ajjetii harkaan garatti jiru qaamni isaa bishaan yaasa bishaan bakka keessa faallaa summii sanii biyya jiran qaamni isaa daangaarraa fayyaan qabu miilli jirri bakka keessa. Akka inni nama shakke jedhee himatutti namoonni deddeebi'anii caayaa Oromoo kana dadhabsiisuudhaaf qeerroo dadhabsiisuudhaaf adda bilisummaa Oromoo dadhabsiisuudhaaf anaanna ajjeesuudhaaf deddeebi'anii warri natti aggaamanii fi narratti yaalii taasisan ni jiranii. Gareen kun immoo miseensa OMN warra jedhamudha. Ammas warra kan Kaayiroo hoogganaa jiranii fi kanillee biyyatti galan jiruu nu ajjeesuudhaaf yaalanii ka jedhu jira. Isin wanta kana quba qabdu inni jedhu kana dhugaa moo soba? Wanni jiraanni jira dhugaadha. OMN waan jiruuni waan Oromoo waliigalaati waan Oromooti sagalee Oromoo dabarsitee nuti OMN waan akkanaa balleessaa osoo hin jenne fakkaateetii miseensa isaa ta'ee maallaqni achirraa dhufee achirra hirmaatu ilmaan Oromoo takka takkatti saree dhaabee jira guddisa bichaa namni saree dhaabee jira lubbuu isaa ta'ee gabbee ol ba'u. Warra biyyaa sobaatanii kana biraa sobaatanii namni adda wallaalee jira. Warra biyyaa sobaachuu dhiibneeti warra biyya jalatti hin takkee galle. Ani waan hin ajaa'ibsee garee akka hojjetu osoo hin ta'in warra alarraa beeka ka ja'an, ka waan ja'an, ka harkana ja'an. Namni biyya alaa taa'e jechuun warra biyya alaa dhagaa jechuun warra gaaraatti namni nama radduudha. Warra ala jiru kan dura duudhee kanaan na ajaa'ibsiisa. Kan ummaa garee sarjaa dhaabbatee maallaqa ta'e dargee maallaqa irra hirmaadha. Nama nu beekne namni akkami maqaa Oromummaa lafa bakka jirra. Dagatanii imbaasiin Itoophiyaa haalli piroofataan nu qasila dhaabbannee himannu waan akkanaa birootti hin hojjenne waan ajaa'ibsiisa. Kanuma hojjechiisu jirillee maqaa OMN jiru kana garte kana gaachee na godhatanii jiru dalagu jira. Asirraa kutee kunoo Adaamaa keessa taa'ee nagaan taa'u jira. Adaamaa keessa taa'uu dhiisii silaa daangaa Itoophiyaa keessa namni sun jiru. Maali hojiin akkanaa hojii haa ta'u hojii wal keessa laata alaabaa ammaas tokko morkobee saba Oromoo walitti akka jechuun saba Oromoo walitti kikibsiise asirraa ka'ee irraa Adaamaa keessa taa'ee haala sittee wal hambisanii garee adda addaa godhanii waan addaa dura dalagu jiran. Ilmaan ganaa lafa olii lafa ol guddatanillee fuula duraaf waan akkanaa dhageessisuuf illee qofaa
Nuti warra akeekaatiin kan nuti warra ala jiru suni beekaa hayyuu Oromoo kan nuti jennu abdii boruutii illee namni ala jiru kun biqiltuu fooyyee ni qaba kan jennu abdiillee nu kakachiise. Nuti naman qabnu jechuudha. Biyya alaarraa Facebook asirratti bobba'anii qajeelfama kannanii fi nurra bobbataa harka lama jedhaatiin silaa'uu gaadiinni durirraa ila hanga har'aatti Oromoo cabsii jira. Oromoo cabsisu sana ammaa humna haaraa nurra qajeelchanii jiranii waan nu godhanillee qabanii afi deebii kan isaanii lafaa muraa jette Oromoo. Mee qajeelfamni kun eessaa dhufa addee kiyya? Itoophiyaatu kenna moo Oromoodhuma biyya Awurooppaa Ameerikaa jirantudha isinirratti kenne mee qajeelfama kana? Akka yaada kiyyaatti dooraanni nuu afaan baasetti gosi jiraa miti isaan bira dooraan irra sarafatanii fi uummata alagaa warra afaan hin beekne nurra bobbaasu jirani. Maallaqa namni lafaa qoteessita. Oromoo biyya alaa jiru sun keessatti maallaqa kanneen garee adda addaa ijaaree OMN jechuun maqaa Oromoo lafaa kana OMN yeroo waan akkanaa dalagee OMN illee quudhuuf hin danda'u ummata kanaan OMN garee OMN jechuullee kun hin quudhuufiis hin jee wanni kun warra harka lama jalaatiin nurra hirmaate rooba gannaa suuta nurra hirmaate ila hangam baanu kan jartee itti buge arra gurbaan kun Oromoo takkaan godhe lafaa ka'ee Oromoon kun takka Oromoo kun sababate nama kiyya kana tokkoon godhe biyya lafaa ka'ee waliin qaqqabe. Ani wanni nuyi asirra jiru Abdallaa jedhamu kana manni isaa saamamee naanii bakka ta'e ani hin deemne namuma xaayaa kanatti aanee warra itti buutee itti aansuudha tattaatiin na gudee jira nama iyyuu ni beekaa yaadni qabu waliin arge jechuudha. Gudinii takka garee takka kophaa jaaramtee takka jirti. Gareen tunu goonuu fi laallee gurbaa kanallee Facebook irra gadhiisu Facebook irratti arraba isaatii fi binni isaa gadhiisu garuma guyyaa duraa ganii gareen tuni garuma jara OMN kana maqaa shimattuutiin duuna kunneen isaa wajjirratti harkaa ta'ee ammoo wanni kun Oromoon diinaan ni gammada ajanjiidha qabnaa wanni kun irratti ta'uu qabu hayyoota Oromootiif hoomaa ta'e maaliif dhaamuu dhabee maaliif inni kun diramee dhayamee lafa dhabee inni kun ijaaree waliin qabee Abdallaa Gammeessaa kaakaamanii komunitiin Oromoo facaatee diigamtee inni kun filame warruma durre nu sadii lola hableelillee ni barbaade warri hableen barbaadullee gaaruma guyyaa duraa gurbaa kanis barbaade sanii isaas barbaade jaan. Uummanni kun gurbaa kana dirame lafaa fuudhame waldhaan karra jira miilli saafuu kun hona afaan afatti hin dhaabbatu hidhiidhaan ol ka'a. Namni sabaduun kun warra waan kana gaggeessatti hin beekan akka yaada fayyaani. Diramee jira dhukkubsachaa jira itti jira mana haakimaa deddeebi'uu jira kalee mana haakimallee ragaan bahuudhaaf numa bahaa. Akka jechuun kun illee soba. Hin jiramnee soba. Namni biyya alaa taa'e waa beekaa nuti hin jenneen. Namni beekaa qabnaa xiqqoo namni akkana qabnaa namni biyya alaa taa'e beekaan qabu. Biyya alaa reennaggaa nuti warri arraba qataa boru biyya alaa sadi dhaqa. Qarshii achirraa funaananii itti gadarganii waan akkana Oromoo irra dalagaa jechuun fafaata. Ilaalleeti duubataa agarreewu bar Oromoon achitti akkanatti wanni gurmootee jirti. Deebi'anii ulaakan. Lamaanaan gasaalee kan agartee hanganii waywaadatan waywaatin nuti jira. Osoo nuti si jirru akkamitti ati waan kaayiroo qata jirtu yaadda jechuun waan akka irratti hojjeta dabeedhaa siimatti Oromoo waliin kaalleessu. Baay'ee asi dhugaa baatamoo gaarii bitachee garii achitti yaada nyaatanii kana akka jechaatti kana geenye namni adda baasu illee jira namni ableedhaan karaarra ba'anii fi ableen jiruudhaaf abaluu fi abaluu jedhanii wanni jaannisi yeroo sayyoo birrii subanillee adaamaa keessa tattaa'anii akkamitti Oromoo kijibanii asirraa deeman qabsaa'uuf yaanaa jedhanii Oromoo kijibanii yaa'aa. Sigaa kana qabsaa'u yaanaa achi booda kun adaama jedhanii reegee addi jiriirfatanii warra duraanuu gartee waan adda dalagu ture. Warra beesareemillee sunumaafuu yoo Oromoodhaa goobadaa laateelleen Oromoodhaa Oromummaa sana meeqaa fuudhan jiru goobada ta'e malee. Dhaggeeffattoota keenya dhimma kanarratti koree OMN damee kaayiroo dubbisuudhaaf karaa adda addaa yaalleerra. Namoonni isaan beeknaa bilbila isaanii gaafannee harkaa fuunee isiniif kenninaa kan nuun jedhanii achumaan immoo badan jiru. Kanneen isaan waliin jirraa isaan gaafannee isinitti deebinaa kan nuun jedhanii achumaan hafanis akkasuma. Nuti immoo karaa nuu danda'ame isaan dubbisuudhaaf feesbuukii dabalatee karaa namoota xaarii garaagaraa gooneerra deebiin arganne malee. Garuu Daayiriktarii OMN fi maqaan isaanii dhimma kana keessatti kan ka'u obbo Johaar Muhammad bilbilaan arganneerra. Deebiin isaanii kunooti. Halo. Obbo Johaar. Kun Dassuu Duulaa raadiyoo Simbirtuudhaa si bilbila Johaar akkam akkuma. Nagaa akkam.
Dhageesse akka jedhu abdii qaba komee koree OMN irratti himatame Kaayirootti. Kanaaf maqaan keessa jira waan ta'eef akka OMN ittis deebii achirratti akka kennitu si barbaadeen ture Jawaar. Isa himatamtu kana keessa jira koreen kan jedhu quba qabdaati. Halo Jawaar. Dhaggeeffattoota keenya deebii kennee otoo jennuuti obbo Jawaar telefoona isaaniitti cufee jira. Deddeebisnee karaa Skypees kennee ture nu mijanne jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya dhimma kana wal qabatee gama lamaaniin iyyuu waan jiru gurraan sin buufneerra. Qophii kana irratti xiyyeeffate kanumaan xumurra. Waan nu caqastaniif horaa bulaa. Dhaggeeffattoonni keenya kan hirmaattanii yaada keessan kennattan immoo galanni keessan guddaadha jenna. Sirba kana sin affeereera. Andassuu Dulaati. Jangan penuh, jangan kota, orang bohong, kota kota, kehong bohong, kota kota, kehong bohong, kota kota. Dah yang ini, dah yang ini, down. Maka disebut. Shira papa beka yo gemilko buko ke papa no midi bola ba diji bona sita kabengel manama ni gemilko je muri ke si pado ba gemilko je para ni ke si maluma lagi isrisi dawo ya he internet kurta on kaptu wallate itu kata cinta karo kata bape Allah mahoda ajit site rabbi cinta garuni walate sama dua hamdi wakas sitikai ini orang mata iye la pakai ini orang mata iye la pakai ini la kuki iye la pakai itu bola tanah hoge tasistani yo foto bulatani sampani di Kenya teroristani mambulu jatu polora kasani lamindo bagahe kanta hadamuta yesu mutentaka warasamu soto adu tititi yesu mutentaka warasamu soto yesu mutentaka warasamu soto adu tititi oh hey Kopi. Ya ngomong. Kaya apa dia kero kagelasi, aras nubalbat kan semua beruji, jerung kodang sebna, inta uturuji, jerung kodang sebna, inta uturuji, inta. Warra semua puri garaji wasani. Simalan ko bani gorade kalani ay pasibubati to chado bale biya ko jadani kana bilisomu biya bimbo nali kana bilisomu biya bimbo nali kana bilisomu biya bimbo nali so jinsan wa kadukantan edi tigo midi hanololo so tinakani tupate mafata nasa jesani tupate mafata nasa jesani tupate mafata nasa jesani kan muga dupatu silahan jalasani masa maksa duga sana dagawani silahan nagabahani nawai sani nagabahani nawai sani soba kodisani wanta dukusani kedi tigola Midi madolo sabut pinakani
Bateen faafatan nagaa jeesan kan dhugaa dubbatus nama jaalatan maman dhoksa dhoksa laata gaadii nagaa bahaa seenaan nagaa bahaa seenaan nagaa bahaa hima waa'ee san Budi budena kero wabo budi loni loni irinji fata dahon dahon wayane dahon wayane kero wabo gobi irinji fata mirgu mangalta ninji fata wabo wayo wabo ko lencha ko wabo ota ko kero gota ko kero ninji pata mirko mangalta loli palmika wali palmana lammi ke wali mundu na bana gobi lammi Mati ko bakabdu. Tadi yang mana malaka. Ini malaka over baca umman ni malaka Allah sini kena mas. Aku tanah desa ni umman desa ni tiga desa ni walin jiratan. Aku boleh istirahat ni over baca. Aku mesti umman orang mau kena dampet aku mabar baca ni. Malu jadi dia dah. Sobat tahu sama mati bertani. Obbo. Age fadaka. Sobat tahu sama mati bertani. Eenyu jala deemna. Dhaggeeffattoota keenya yaadni isaanii akkasumatti otoo dubbataa turaniiti kan jalaa cite Afrikaa irraati bilbilan. Telefoonni bilbila isaanii baheera maqaa isaanii hin dheefu. Isaanis maqaa isaanii wanta himanneef nutis maqaa isaanii kabajnaafi garuu bilbilli isaanii baheera. Isaan kunis dhaggeeffataa keenyadha. Kanarratti yaada kan jedhan qabu. Maqaan kiyya Liiban Jamaal Oromoo Faris jedhama. Nama ergaa biyya raffee waatii takkaa fi guyyaa biyya hedduu maqannee anuma gara biyya Arabaa fi gara biyya Arabaa keessa jiranii qabsoo biyya keessattii fi qabsoo Oromoota biyya alaa keessa jiranii warra Awurooppaa jiranii sooshaal miidiyaa jiranii kana yoo hordofeeraan baay'ee tokko waan nama gaddisiisu. Reediyoon tokko akkaataa itti mudaynu sagalee adda bilisummaa Oromoo kan waboodhaa jennee simchuu keessattis abdii guddaa irra keenyee ture. Amma jechuun ammas akkasuma OMN's biyyaa fi bu'uura uummata Oromooti jennee abdii guddaa irra keenyeetiin waan kana gaggeessaa ture biyya keessatti jechuudha. Fakkeenyaaf nuti Oromoon yoo wal qoqqoonnee gara wal baafne diina keenya guutuu dandeenya. Tokkummaadhaan waliif dhageennee wal jala dhageennee yoo wal bira dhaabbanne diina keenya cabsachuu dandeenya. Qotee bulaa biyya keessaa dhumatu haadha Oromoo tagargaraa ganama Oromoo kan qalamaa jiru kan hidhamaa jiru kan du'amee du'aa isaa biyyaa darbaa jiran. Osoo argitan warri biyya alaa warri Awurooppaa jiru isinitti toltee dimokiraasiidhaan gabbaatanii galchanii ogguu isin gargaritti wal qoodan qabsoo Oromoo akkamitti deemti isin Oromoodha jettanii ofimuudhaaf yookiin warri Oromoodha jara kanarraa irraa deebi'ee ofimuudhaaf maqaa keessan hayyuu taatanii nama barate taatanii ati isinii ofimuudhaaf akkamittiin bareedame. Akki dhageetti sagalee reediyoo simurtuu sana hordofu ture waa'ee yaasoo kabbadaa irraa kan dhagahu jecha nama gaddisiisa lasii galee Oromoon osoo agartee uumamtee kan raawwatus taatee kan walirra raawwatus taatee waan kana Oromoo dhageessee seera qaba sheera qaba dhageessee hicheefidhaan walitti qaba malee osoo kan dhugaa taatus taate garuu hin beeku dhugaa ta'u illee ni mala soba ta'u illee ni mala. Kanaafuu sagalee qilleensatti irratti ooltanii icciitiin diina keenya ofitti horsiisuudhaaf aangoo diina keenyaa tursiisuudhaaf yoo itti warri qabsoodhaa fi maqaa qabsaa'aatiin gabbaata waliin buutanii fakkeenyaaf. Kanaafuu mee abdii uummanni Oromoo isinirra kaayesan abdii uummata Oromoo karaa deebiftanii barbaaduu qabdan malee yeroo uummanni biyya alaa gosaan kutaan gandaan Oromummaa ofii wallaalee gargaritti wal qoodu mee Oromummaan akkamitti Oromoo jedhamti? Oromiyaanis akkamitti Oromiyaa jedhamti? Kanaafuu baay'een tokkoon gaddee Oromoo jechuun nin jaaladhas akka Oromoo ilma Oromoo tokkoottis Oromummaa dhiyeetti nin gammadas ni wareegamas baay'ee tokko na gaddisiisee jechuudha geessee. Qabsaa'aan Oromoo tokko erga qabsaa'aadhaa anis qabsoodhaaf hin bahee jedhee agartee humna uummanni Oromoo qabutti isin jechuudha.
yoo wanti kun ka dhuga nama san qoratanii irra ga'uudha malee maaltu sabaa fi gosa addaan baasu ga'ee amma fakkeenyaaf yaaduu kabbadaa dhugaadhaa hoogganaa qeerroo Oromoo kan biyya keessatti jedhanii nutis garuu haa ta'uti akka finfinnee Oromiyaa keessatti wal ga'een erga finfinnee ka'ee wal ga'een namu madaa garaa keessaa qabu qabsoon kaleessa abboonni seenanutti dhiisan suni galma ga'uu biyyee inni Oromoo guutuun ibiddatti seenee kun dhugatee kun hoo jaalalaa fi agartee hawwii adda bilisummaa Oromoo keessaa qabu abdateetiin kun ibidda seenee kun wareegamee duree kunmoo biyyarraa baqatee jechuudha. Ta'u garuu holola akkanaa hagam qabsoo Oromoo tanaaf gufuuta. Uummanni Oromoo kan biyya keessa xiqqaa guddaan Oromoo dhiigan Oromiyaa keessaa dhalatee Oromummaadhaan guddate son taane ollaan Oromoo kan saba biraa ta'ee ollaa Oromoo har'a wal ijaaruutti jira jechuudha. Qabsoo uummata Oromoo tanarraa qooda fudhatee uummata Oromoo wajjin ni jiraannaa kan jedhu wal ijaaru jira. Xiqqaa guddaan humna qabu wal ijaaru jira. Uummanni Oromoo hanga duraa mootummaa kana laamsheessee dhiibee qabe abdii gaachana uummata Oromoo wabooti. Waboon garuu laaffina isaan keessa jiruu fi dhageessee waan hundi qabsoo kanarratti isaan keessa laaffina jiruudhaaf duubatti harkifatus yookiin immoo isaantu beekatanii uummata Oromoo madaa garaa qabu baafate. Kanaafuu isin wanni qabdan wal ijaaruu qabdan keessaaf alaa wal ijaaruu qabdan nullee jabeessuu qabdan warri qaroo Oromoo taatan gufuu walitti ta'uun hin barbaachisu. Qophii keenya sanarratti namoota yaada isaanii kennatan keessaa tokko dura taa'aa waldaa ogeeyyota seeraa Oromoo idil addunyaa obbo Geetaachoodha. Akkas jedhu kunoo. OMN yani saba Oromoo diinee hojii keenya horii qabne baasaa jirra. Wanta kana akkan interview sanarraa dhagayetti waanuma Jawaar beeku waanuma isayyuu qoqqobatanii innis calluma fuula dhoowwatee isheenatti fakkaatu yoon korrektilii naagaleera ta'e. Joornaalistiidhaati abbaa fedhee gaafattee dhugaa ala baasuun dirqama keeti. Kanaaf Jawaariin gaafatu wanta akkasii unoo wanta akkasii namoonni akkana irra ga'e kuni OMN keessa harka qabu jedhamanii kunoo warri first-hand information nu ga'aa jira. Maali diinatu filtireetii godhee keessa dhiqemoo maayinni wanti kunii jetti gaafatte dhabatti dhugaa kana baasuun dirqama keetiiti. Yoo hin danda'ama ta'ee kana akkati gootu amma nama ajjini roonaa ta'u maaliif wanta akkasiin godhamu horii hundi gadi baasinu karaa garbiraa immoo deebisee nu ajjeesa yoo ta'e it is unfair. Wallaaluma keenyatti gochuu hin dandeenya asuma iji keenya dhaga'u immoo kana gochuu gurri keenya dhaga'ee iji keenya argummoonnaa kana goona ta'e it is unfair. Unfairidha. Tole. Na yoo ii danda'ama ta'ee gaafatu. Kaleeffoon jabbii godhee kaleeffoon jabbii godhee kaleeffoon jabbii godhee. Godaa bakkoo yoo bu'an maali eegee booraa yoo muran maali. Kopajena babarena yodu amali goda bako yogu amali ege bora yomu amali kopajena babarena yodu amali Shopoko yadora yadinga parora enisi kelebora amati balamesu mirgati badare Shopoko yadora yadinga parora enisi kelebora amati balamesu mirgati badare Shopoko boko boko Shopoko boko Shopoko yabadari Shopoko kabari Shopoko sokondute Shopoko esarute Shopoko boko boko Shopoko boko yadora yadinga paraola enisi kelebora amati balamesu mirgati badaresu Yahuroro migira egangalta yahuro kona virae Yahuroro migira egangalta yahuro kona virae
Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya torbee darbee keessatti maqaa dura taa'aa qeerroo bilisummaa Oromoo kan ture Yaazoo Kabbabaa kan jedhamuu qabu Yaazoo Kabbadaa jennee wanta dhiyeessineef dhiifama guddaa gaafanna. Kun qophii malaati. Qophii keenya har'aa kana keessatti yaada dhaggeeffattootaatu keessummeeffama. Qophii keenya torbee darbee kan gaafa mudde tokko bara 2016 kan waa'ee hoogganaa qeerroo bilisummaa Oromoo kan ture Yaazoo Kabbabaa Kaayirootti summiitiin waraanamee jedhanii innii fi obbo Xaasoo Taaboor dubbatan irratti dhaggeeffattoonni keenya yaada hedduu nuun qaqqabsiisaniiru. Warra waan keessa yeroo dheeraadhaaf deemaaf dubbatamaa ture gadi baasuu keessaniif galatoomaa nuun jedhan hedduu baay'eedha. Ta'us immoo kan dubbichi sobadhaa jedhanis jiru. Gariin immoo osuma dhugaallee ta'ee amma bahuun qabu ture kan jedhanis akkasuma jiru. Warri kaan immoo qaamni dhimma kana ilaallatu kanarratti gadi ba'anii ibsa kennuu qabu nuuf gaafadhaa kan jedhanillee akkasuma. Yaada warra gaariidhaa nuun jedhanii dhiifne kan kaanii har'a qabannee dhiyaanneerra. Kan Oromoota magaalaa Kaayiroo keessa jiraatanii fi yaada obbo Johaar Mahammad illee dabalatee jechuudha. Dursa dubbichi kijibadha. Raadiyoon Simbirtuullee aangoodhaaf deemtu kan jedhu yaada isaanii dhiyeessina. Kunooti. Akkam. Nagaa. Eenyutiin qopheessitoota Simbirtuu bariidha. maali singau lollo oromo irratti ooftan kun noo dhaabdanoo duratti beekamillee jettanii gabara kana guutuu ammallee ofirra xiqqoo irratti beekamillee jettanii kaarfatan akka ammallee afaan oromoo afaan waldeessisuu barbaaddan yoo haasa wareeraa barbaadde jaalamnee gammadaa haadha geeffatu illee ni dandeessaa. Eessarraati? Ani asi Afrikaa irraa. Ayyee yaadni keessan maa inni? Yaadni keessan oduu dhiisaatii ijoollee ammaa kana jala deema. Oduu dhiisaa dabree jira yeroo keessan. Kanaanicha yoo uummata Oromoo mataa Oromootti illee hin taane jechuu ka barbaadan ta'e uummatatti gaddeebi'a aangoo ofirratti ilaalina uummata wajjin jiraata. Kana waan bara dabree har'allee itti deebitanii waan bara dabree hinaasayina ijoollee ammaa tabaratee fi ijoollee wal keessa oola aangoollee yoo barbaadan hin argattan ammoo uummata Oromoo waliin hin deemtan taanaan akkuma baala irraa uumatanii taasisa kubbaa namni waan isin amma haasaitan ijoollee waliin ta'uu sumii waliin waraanan maali jettanii isin amma ooftan kana uummanni isin irratti beeka ijoolleen ummata akka eegatur martanii hagarraa isin jettan sanii miti dubbiin. Waraanamne jettu isin? Waraanamne jettu?
Warra waraanamte maali jettan oduu amma of dandanaa miti dubbiin sobaadhaa jettu isin isa. Raadiyoo Simbirtuu. Torbeetti gaafa kamisaa kan dhiyaatu qophii Simbirtuuti kun kan guyyaa har'aa wanta qabnu isin beeksisa. Dura oduu isinitti hima. Oduu taanee sirba tokko isin affeeree gara qophii imalaatti dabarra. Qophiin imalaa keenya har'aan xiyyeeffatu kutaa lammaffaa torbee eegalleeti. Waa'ee tummii waraanamuu hoogganaa qeerroo bilisummaa Oromoo ka ture dargaggoo Yaazoo Kabbabaa wal qabatee har'aan yaada dhaggeeffattootaa fi qaama dhimmichi ilaaluu kan dubbisne qabanneetu dhiyaanna jechuudha. Qabanne kan qopheeffanne isin dhageessifna. Hanga xumuraatti waliin turaan affeerraa keenyadha amma gara oduutti. Dabballoonni mootummaa Itoophiyaa Oromoo walitti qabanii viidiyoo feesbuukii diyaasporaa irraa waraaban agarsiisuudhaan olola oofaa jiru jedhame. Godinoota Arsiifaa keessatti ummata walitti qabanii kunoo diyaasporaan Oromoo wal qoqqoodaniiru wal nyaatu malee dalagarra hin jiranii sobaan isin dogongorsaniiru isaan ofiifuu hin jiranii isin usaatii mootummaa Itoophiyaa wajjin ta'a mootummaan keenya waan tafeetan isiniif guuta jechuudhaan viidiyoo feesbuukii fi yuutuubii Oromoonni diyaasporaa kan isaan waraaban guuranii walgahii irratti agarsiisaa ooluu jedhanii maddeen keenya walgahii godinoota lamaan sana keessa irratti lamarratti kan argaman. Jaamiyaan The World Movement for Democracy jedhamu mootummaan Itoophiyaa Dr. Mararaa Guddinaa akka hiiku gaafate. Dhaabbatichi ibsa eengadda baaseen mootummaan sun mirga dhala namaa lammii isaallee akka kabaju jedheera. Yoo xinnaatee waggaa tokko keessatti namoonni 11,000 ta'an wanta isa mormaniif mootummaan Itoophiyaa akka hidhee jiru yaadachiise hooggantoonni olaanoo Kongireesii Federaala Oromoos obbo Dr. Mararaa dabalatee hidhaa keessa jiru jedhe. Gamtaan Awurooppaa, Ameerikaa, dhaabbileen mirga dhala namaaf baabsanii fi dhaabbileen siyaasaa adda bilisummaa Oromoo fa'aa dabalatee Dr. Mararaa hidhuun fala akka hin finne eeranii isaan hatattamaan akka hiikaman gaafataniiru. Mootummaan immoo labsii yeroo hatattamaa wanta cabsaniif isaan hidhee jedha. Ifatti wanta isaan cabsan kan eerameen jiru. Dr. Mararaan mana murtiitti dhiyaataniiru. Namoonni mana isaanii keessatti isaa waliin qabaman lama eessa akka jiran yeroo ammaa kana hin dhagaamne jedhe oduun nu ga'e. Maqaan namoota sanaa immoo nu geenye. Waraanni Itoophiyaa magaalaa Naqamtee keessa qubatee jiru uummata bahaa fi galma dhorkaa jira jedhame. Salaam baasii magaalaa Naqamtee keessa hanga bahee fagaatee deemutti agaaziitu duubaa fi fuuldura deemee guyyuu gaggeessa. Mooraa Yuunivarsiitii Wallaggaa keessas waraanni qubatee jiru barattoota irratti guyyuu roorrisaa jira. Jiraattota magaalaa sanaas manaa fi karaa irratti waan qabanii fi kan baatanii deeman sakatta'uu fi hidhuu hojii isaa guyyaa godhatee jira jedhe maddi keenya achiiti. Ameerikaan lammii ishee gara Itoophiyaa deemanii fi Itoophiyaa keessa jiran of eeggannoo gochuu qabu jettee akeekkachiiste. Ministeeriin dantaa alaa ibsaa qibxa ta'een gaddaa baaseen labsiin yeroo hatattamaa Itoophiyaan baafatte hojii guyyuu imbaasiin ishee Finfinnee jiru irratti illee dhiibbaa guddaa fiduu beeksise. Intarneetii moobaayilii fi bilbilli manaa faallee otoo nafin yerootti akeekkachiisa tokko malee biyyittii keessatti ciccitaa jira. Labsii kana sababeeffachuudhaan ajaja mana murtii malee manaa fi nama sakatta'u. Yeroo labsii kana baasanillee tajaajilli intarneetaa akka jiraachuu hin dandeenye imbaasii keenya Finfinnee jirullee hin beeksifne. Labsiin yeroo hatattamaa kun immoo tajaajila biyyattii keessatti imbaasiin keenya kennu irratti dhiibbaa guddaa fideeraa jedhe ministerichi ibsa baaseen. Lammiileen Ameerikaa Itoophiyaa keessa jiranis ta'e kan gamasitti deemuudhaaf yaaddan of eeggannoo gochuu akka qabdan maatii firoottanii fi imbaasii keenya Finfinnee jirutti illee akka beeksiftan jedhee akeekkachiiseera ministeeriin dantaa alaa Ameerikaa. Sababiin isaa immoo biyyittii keessatti yeroo kamiyyuu fincilli ka'uu wanta danda'uufi jedhe. Godina Shawaa Dhiyaa keessatti manneen barnoota sadarkaa tokkoffaaf lammaffaa torbee lammaffaaf cufaman. Torbee darbe keessa barattoonni manneen barnoota Amboo keessatti mormii kaasanii jedhamee ture. Battalumatti barattoonni qaraqeetti deebi'anii makara maatii isaanii akka gargaaraniif itti himamee hanga wixata darbeetti cufamee ture.
Dafinoo darbe kana wayita barattoonni deebi'anii gara mana barumsaa isaanii deeman ammas torbee tokkoof dabalataan akka cufame nutti himameera jedhan barattoonni tokko. Sababiin inni ammaa kun immoo godina sana keessatti hidhamuu Dr. Mararaan sababeeffachuudhaan mormii guddaan godhamuu fi kan jedhudha akka madda keenya keessa beekuutti. Cufaatiin kun manneen barnootaa godina sana keessa jiran hundumaa dabalata kan torbee kana. Dhumarratti mootummaan Itoophiyaa abbootii qabeenyaa biyya ambaatii gara biyya sanaa seenanii hojii qonnaa irratti bobba'anii wayita xumura gabrummaa sana qabeenyi isaanii jalaa barbadaan nan isin gargaaraatti jedhe. Muummichi ministeera Hayilemaariyaam Dassaaleeny kan hoogganan baankiin misoomaa biyyatti dhaabbilee qonnaa fi oomisha ilillii irratti bobba'anii turan garuu immoo balaan irra ga'e 23 isaaniitiin yoo hojii keessan itti fuftan maallaqa isiniif liqeessaa jedhe ibsa eengadda baaseen. Akka imaammata amma fooyya'ee ba'eetti kan biyya alaatii Itoophiyaa dhaqanii hojii qonnaa fi ilillii irratti bobba'anii jiran baasii barbaachisu harka 50 yoo ofii isaaniif danda'an harka 50 baankiin Itoophiyaa isaaniif liqeessa. Kana malees waggaa tokkoof sharafa tokkollee mootummaadhaaf hin kaffalanii. Meeshaalee alaatii gara Itoophiyaatti waggaa galfatanis tola galfatu. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya irraa kanumadha. Sirba kanaan gara qophii imalaatti. Arangere rukasen etalla yali telatan agota tau gereng engera tau gereng gerara tau gereng eta jabali telatan asambatan kotimmaleng eta bimbabaki maleng eta yanura markaban agera tukimmaleng ego tambara immaleng gotampara immaleng yongere markaba Aje sera ruga koruguma kom omukan gogne biratin gira masone birate Aje sen jambi gode Ma warra tanin gaafattu ti odi demo kana gaafatte ni dide nan kenyo unni burustini gaafa dikki kenyo walitti namade wonduka de mun detti walsobne soda ganaa jiran rakkina saba keenya gidduutti degenne sodaani eenyu fayyisu Roma nama muran garaa murtee lafee murtee dhukkuba sana keessaa ba'uu baattee yeroodhaaf dhukkubaa booda garuu fayyisu. So kanan godhamu ta'e it is very hard amma really difficult time keessa jirra yaada kanan si dhiyeessu barbaadeni. Dr. Namarraanis dhaggeeffattoota dhimma kanarratti yaada kennatan keessaa isaan tokko. Kan amma Kaayirootti ta'e kun baay'ee na gaddisiiseera dhugaa rabbii dubbachuuf. Nama wayyaanee jalaa baay'e nama jireenya isaa qabsoo Oromoo irratti qeerroo Oromoo irratti hojjete ka qeerroo hunduu beeku ka wayyaaneenuu beektu qabachuu dadhabdee kan jalaa bahe iddoonni jirutti baqataa Kaayiroo keessa jirutti summiidhaan waraananii ajjeesuu yaaluun ammallee dhaqnasaa dadhabsiisuun baay'ee nama gaddisiisaa waa'ee Oromoodhuma keessatti kuni waan ta'e hin beeknedha. Wayyaaneen dhagaa tokkoon simbirroo lama ajjeesuu jecha jedhutu jiran. Jawaariinis waan inni biyya keessatti qabsoo deemu sana karaa miidiyaa kanaa godheefi wayyaaneen akka diina duraatti ilaalti. Yaazoodhaan achiyyuu ajjeesuuf jettee jalaa miliqee Kaayiroo jalaa galee waan isheen gochaa jirtu amma karaa tokko Jawaariin Oromoo community keessaa jeequmsa akka uumamu gootee hujii ala isa godhuudha yaalaa jirti. Karaa biraa ergamtoota ishee embasii keessa dhufanii achitti hojjetan intelligensii isaaniiti marfeen isaa waraanan marziin suni intelligensiin kan hojjetudha malee namumti taraan fuudhee han argatuyyuu kan godhuyyuu miti. Jara kanammoo achi keesseeti yaazoodhaan immoo ajjeesuuf lamaan isaaniyyuu dhabsiisuuf jechuudha. Kana Oromoon walii galuu qaba. Nuyi yaazoo irratti homaan goonee jedhu caasaanii baqattoota Oromoo Kaayiroo kabaase dubbisaan ture. Namoota OMN keessa hojjetanii waajjira sana warra jiranidha kan godhanii. Kan jeequmsa kana kaasanii kan ajjeechaa kanarrattis aggaammatanii jara kanaadha. Jara kanammoo intelligensiin wayyaaneeyyuu keessa jira ka jedhudha. Jarri kun immoo kan hojjetanii OMN'fi OMN'n han ajaju Jawaari. Amma ani hanan Jawaari gaafadhu ka bulchinsa OMN'tti namoonni kamuu haa ta'u istoodiyoo OMN keessa kan hojjetanii isa ajajamu isa jala jiru. Kanaafu gaaffiidhumti ka'uunsa mataansaayyuu dhugaayyuun jedhiin wanta kana qoratee jala bu'ee waan barbaachisu gochuu qaba. OMN qabeenya Oromooti. Gaafa Jawaari
Abashaarraa Oromootti deebi'u walga'ii lammataa nu biratti magaala Saandeegoo jedhamtu. Achirratti gaafa sana uummanni bahee horii baafnee ergasiis deddeebi'ee dhufee horii yoggaa baasnu yoggaa gaafatu miidiyaa kanarratti hojii gaarii gatii hojjetu waan nama nu gammachiisu gatii ta'ee dhaaba kana bira dhaabanna. Dhaabni kuni miidiyaan OMN kuni qabeenya Oromooti. Kan bulu boordiidhaani. Jawaariin qaxaree kan hojjechiisu boordiidha. Boordiin kunis amma atattamaa walga'ee qorannoo irratti godhee wanti kun akka sirraa'uu fi waa'een jeequmsa jiru kun akka inni hin babal'anne gochuun dirqama boordii kanaati. Stakeholderiin immoo uummata Oromooti. Horii baafnee kan OMN jiraachisaa jirru nuyi Jawaar nuuf Oromoof hojjeta. Board of Directors immoo isa kontroolii godha. OMN liigalii Ameerikaa keessatti magaala Minnesotaatti reejistarrii ta'ee karaa Ameerikaas qilleessa irratti kan hojjetu beekamaadha. Liigalii hojjetaa jira. Kanaafuu wanti kuni qabbanaa'uu qaban jedhaanii abalu jedhe ton ta'in kanarratti qormaata godhanii bira dhaabatanii waan tokko gochuu qabu kan jedhuun yaada koo dabarfachuu barbaada. Karaa biraa allegationiin namoota Kaayiroo akka maafiyaatti hojjetani kuni jedhamee bahe kuni baay'ee kan nama yaaddessu. Baqataa Oromoo inni kaan barahaa keessatti dhumee nafsee isaatiin Kaayiroo galu doonii fuudhanii daddabarsu kan jedhan horii irraa guuranii horii kaffalchiisanii achittillee Oromoon dhumu. Oromoon kan darburra kan dhumutu caala. Waan akkasii kuni dhaabachuu qaba. Yakkadha kan hojjetamaa jiru. Yakka kanammoo mangistiin Ameerikaayyuu hin fudhatu. Homeland Security'nu kana duukaa bu'ee ilaalee namoota nama daddabu human trafficking orkaadha addunyaa kanarratti. Otoo kana hojjetanii immoo Oromoo irratti dabaa warri hojjetanii kuni adabamuu qabu. Maaliifi namoota dhumetu jira kaa dhumaa jiru kaa. Kanaafuu biyya keessatti hafee hiyyoomee jiraachuu wayya. Bishaan keessa galee qurxummiitti horii abbaan isaa re'ee hoolaa gurguree ijoollee koo naafa darbitu asirraa fagaatee wayyaanee jalaa haa baatu jedhee argitu. Yoggaa karaan isaanii barahaa keessatti goggogee hafu yoggaa qurxummiin isaan nyaatu namoonni kana godhani Oromoo tahanii baay'ee nama gaddisiisa. Kanammoo harka wayyaaneetu keessaa qaba. Wayyaaneen basaasota ishee facaaftee basaasonni wayyaanee akkatti hojjetanii nu fakkaatanii isaan hin beeknu eenyu akka ta'ani. Kana Oromoon hubatee uf qulqulleessuu fi to'annaa guddaadhaan hojjechuu qabaa kan jedhu yaada koo dabarfachuun barbaada. Karaa biraa Yaazoo Kabbadaa horii guurrachuuf yan akkas ta'e kan jedhu kijiba kun. Yaazoo Kabbadaan hambaa otoo jedhee fira baay'ee qaba. Namoota isa gargaaran baay'eetu jira. Namoota qabeenya guddaa qabani. Namoonni muraasni isa baasuu danda'u karaa horii yoo ta'e otoo ba'uu barbaade. Kanaafuu marfee uf waraanee uf naaffisee horii ittiin guurrachuuf han ta'u suni cubbuudhas kijibas kana jechuun baay'ee nama gaddisiisaa irraa qusachuu qaba namni. Karaa biraa Waaqayyo jajjibina isaafaa kennu dafee akka fayyuun Waaqa gurraacha Oromoof sagadaa fi jedheen kanuma irratti xumuruun barbaada. Ammas hawaasa Oromoo Kaayiroo keessa namootni lama dhimma kanarratti waan beeknu qabnaa jedhanii yaada isaanii kennataniiru. Caqasaa. Ani nama Kaayiroo tanarratti jiraatu maqaa kiyyaa Halimaa Abdullee Ahmadiin Jaama Halimaa Abdullee Ahmad Waareetiin Jaama. Bunni halkan jiranii ganama isaa bariisaa jiranii mana yaalaa irraa isaa ta'ee mana isaa galee agarree mana haakimaa deddeebi'u jiraa miilli isaa tokkos qabe bitaa kun hin dalaguu dhoowweetti bishaan keessaa yaa'a harkisaa tokkollee ganni bitaan dalagu ibisaatiin illee hin agartu waaqee isaan nama harkagguun akkana isin ilaalu waaqee isaaniin harkaa ja'a garuu gara mana haakimaa deddeebi'u jira wanni isarra gahe waan kana. Tole kabiraan keessummaan keenya nama biraatti nuu kenname. Qaama kiyyaan biyya wayii harkeen dhimma akka gaariitti hojii dhaabbannee mana yaala deddeebisu Oromoon takka godhaa jedha ta'e nama qabsaawaa nama Oromoon biyya akkana nagootii mataa keessatti akkana fudhanne namni Oromoo waan akkana narratti raawwataa waan takkaa fudhanne Oromoon na godhee namni kun Oromoo miti hojjechuu jira nama mormu jira yeroo hangaarraa. Namni kuni nama qabsaa ture itti gaafatamaa Kaayiroo akka waliigalaa Oromiyaa keessa ture. Seenaan isaatu isa tokkichaadhiti Oromoo dhibbaaf keezii waan ta'uu qaba. Keezii waan irra godhatu miti namni wallaanaa waan ta'e haasawa. Namni wallaana laala lafaa ka'ee Oromoo maqaa Oromootiin naggatu. Oromoo hin ta'in Oromummaa isaatu namni mirkaneessa hin jiraatin waan akkana jedhame. Keezii
ka'ee namni xiyyaarraa akka bineensa gaara kan isaa fidaniinitti akkana qubarra kaa'ee mallattoo isaa. Mallattoo isaa mallatteessan kana gara na guyyaa kanaa barreessanii maqaa isaanii haa barreessanii xiyyaarra tokko Oromoo takka godhe haala achi wal deebi'e. Kana sitti qaaya ji'a dafa fuudhamaa nuti tokko wanti ajaa hin jiru Oromoon takka maqaa tokko waliin qabu. Lafaa ka'e har'a yaadu waan ajaa'ibaatiin gadee waan namni isa duraan godhee waan addaatiin gadhe. Maqaanii waan nuti hin godhin namni godhaa jechuu ta'in ani dubbiin naa dandee gurbaa jigee ciisu. Namni kun hin jiranii qaamni isaa bishaan yaasee daangaadha. Amma miidha kanaan isa ijjatti harkaan gara itti qaamni isaa bishaan yaasa. Bishaan bakka keessa faallaa summii sanii biyya jiran. Akka inni nama shakke jedhee himatutti namoonni deddeebi'anii caayaa Oromoo kana dadhabsiisuudhaaf, qeerroo dadhabsiisuudhaaf, adda bilisummaa Oromoo dadhabsiisuudhaaf, anaanna ajjeesuudhaaf deddeebi'anii warri natti aggaamanii fi narratti yaalii taasisan ni jiranii. Gareen kun immoo miseensa OMN warra jedhamudha. Ammas warra kan kaahiroo hoogganaa jiranii fi kanillee biyyatti galan jiru nu ajjeesuudhaaf yaalanii ka jedhu jira. Isin wanta kana quba qabdu inni jedhu kana dhugaa moo soba? Wanni jira dhugaadha. OMN wanni jiru kuni waan Oromoo waliigalaati waan Oromooti sagalee Oromoo dabarsitee nuti OMN waan akkana balleessaa osoo hin jenne fakkaateetii miseensa isaa tahee maallaqni achirraa dhufee achirra hirmaatu ilmaan Oromoo takka takkatti karree dhaabee jira guddisa bichaa namni karree dhaabee jira lubbuudha bitaa ta'e gabbee ol ba'u warra biyyaa sodaatanii kana biraa sodaatanii namni adda wallaalee jira warra biyyaa sodaachuu dhiibneeti warra biyya jalatti hin takkee galle ani waan hin ajaa'ibsee garee akka hojjetu osoo hin ta'in warra alarraa beeka ka ja'an ka waan hin ja'an ka harkana ja'an namni biyya alaa taa'e jechuun warra biyya alaa dhagaa jechuun warra gaaraatti namni nama radduudha warra ala jiru kan nurra duudhe kanaan na ajaa'ibsiisa kan ka umma garee sarjana dhaabbatee maallaqa ta'e dargee maallaqa irra hirmaadha nama nu beekne namni akkami maqaa Oromummaa lafa bakka jirra dhaqanii imbaasiin Itoophiyaa halki piroofataan nukkatti dhaabbanne himannu waan akkanaa irratti hojjenne waan ajaa'ibsiisa kanuma hojjechiisu jirillee maqaa OMN juu kana garte kana gaacheena godhatanii jiru dalagu jira. Asirraa kutee kunoo Adaamaa keessa taa'ee nagaan taa'u jira. Adaamaa keessa taa'uu dhiisii sila daangaa Itoophiyaa keessa namni dhiisu jiru. Maali hojiin akkanaa hojii haa ta'u hojii wal keessa laata alaabaa ammaatti tokko morgomee saba Oromoo walitti akka baajjatee saba Oromoo walitti kibsiisee asirraa ka'ee Adaamaa keessa taa'ee haala sittee wal hambisanii garee adda addaa godhanii waan addaa dura dalagu jiran. Ummaan ganaa lafa olii lafa ol guddatanillee fuula duraaf waan akkanaa dhageessisuufillee fafaa nuti warra as keessaatiin kan nuti warra ala jiru suni beekaa hayyuu Oromoo kan nuti jennu abdii boruutiifillee namni ala jiru kun xiqqeessa fooyyee ni qaba kan jennu abdiillee nu kakachiise nuti naman qabnu jechuudha. Biyya alaarraa Facebook asirratti bobba'anii qajeelfama kannanii fi nurra bobbataa harka lafa jiraatiin silaa'uu gaadiinni gurirraa ila hanga har'aatti Oromoo cabbii jira. Oromoo cabbisu sana ammaa humna haaraa nurra qajeelchanii jiranii waan nu godhanillee qabanii akka deebii kan isaanii lafaa muraa jettee Oromoo. Mee qajeelfamni kun eessaa dhufa addee kiyya? Itoophiyaatu kenna moo Oromoodhuma biyya Awurooppaa Ameerikaa jirantudha isinirratti kenne mee qajeelfama kana? Akka yaada kiyyaatti dooraanni nuu afaan baasee dubbatu jiraa miti isaan bira dooraan irra sarafatanii uummata alagaa warra afaan hin beekne nurra bobbaasu jiranii. Maallaqa namni lafaa qoteessita. Oromoo biyya alaa jiru sun keessatti maallaqa kanneen garee adda addaa ijaaree OMN jechuun maqaa Oromooti lafaa kaane OMN yeroo waan akkanaa dalagee jaan OMN illee quudhuuf hin danda'u ummata kanaan OMN garee OMN jechuunillee kun hin quudhuufiis hin jee wanni kun warra harka lafa jalaatiin nurra hirmaatee rooba gannaa suuta nurra hirmaatee ilaa hangam baanu kan jartee itti bugee arra gurbaan kun Oromoo takkaan godha lafaa ka'ee Oromoon kun takka Oromoo kun sababa ta'e nama kiyya kana tokkoon godhe biyya lafaa ka'ee waliin qaqqabe. Ani wanni nuti asirra jiru Abdallaa jedhamu kana manni isaa saamamee naanii bakka ta'e ani hin deemne namuma xaayaa kanatti aanee warra itti buusee itti aansuudha tattaatiin na gudee jira nama iyyuu ni beekaa yaadni qabu waliin argee jechuudha. Gudinii takka garee takka kophaa jaaramtee takka dijjiru. Gareen kun goonuufi laallee gurbaa kanallee Facebook irratti gadhiisu Facebook irratti arraba isaatii fi dhimmi isaa gadhiisu garuma guyyaa duraa ganii gareen tuni
Yaru magara ini kana mata ashimat tuhin dinar kunni ta mudras dinarka tahe ammo wanni kun oromo dinan jammada adan zida kamna wanni kun rattahu qabu hayyo oromo tibo mate nalib namu adi nalib kun dilane dayane lafadan kun jari wali qabi abdullah dan chata kamani community oromo fatati diganti kun filame waruma durle nutadillu la abli lillahi darbadu wa rabbi darbadu le garu mobiya dira gurba kani darbadu kani zat darbadu jan